السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو خبيمتوتا في هردفتوتا ترى أورو شو بقى جراتني إسنين جتشو بربادا جرو في جريني خيسن أكما اتجرتني هاتفو وانجون والكبسيسي قرو الرجالان خيسن في ديفا ماولين كومنتي خيسني سدو نين أرقا والفاد دا غلطو مادا وروتن يادا غاري خاستني سي أكسمت اللي وروتن ايبا بفكيستني أبارس جبا سنغوتنيس غلطوما والفادا هند خيسنو إسنين جالدان جتشو بربادا أران تنغا أسمانو تولان مالف دفه جتشون خيسن هفن قبو لغادا أكين تلفه أران تنغا واي ميجو آنا جاللا جالته تايني بيجر رافده مال رجرتي مال غوته مال إسا غوته وان جوز قبردتين دفه أسمانو مو إنينو أكم جرا أكم كيس جرا أنو مال رانجرا وانجو ولين بلينان أكا وليلالو فين دفه شو برباديتي هاتو موغرو وروتن كومنتي جلتي أبارتنيس أبارسا راكوسو دادا جلاس نم إيبسادا ربيني كچيلچا بكان تجلد در رئيس جلنا خيجا إرغا غرتن أبارس ججبا سنكاورا بللافا تقوسلا خيساني خرا فرمات تقوتي نديمة توري غرو رجا كومنتي خيساني دا بدي جلنا في ديريني خيجا إبسو شعلا وصنتين غرو الفاد دادا كمان ريفوجي إيبا أبارس رغا إيبوماتو ويا جي وانين فلديفي أنس غواني رجرو نيغرتني خرامتي كان ديمو جرو مالين إبساقورو جرا خرامتينين إساقنا akka jireenya isaanii bultii isaanii walqixxee isaa waan hin jawus walumaan laallee garreechuu barbaadeetiga milyoon aaneen jaalala biyyarraa fide waldhabdees kana hunda quba qabdanii irra deddeebiidhaan ibsuu kanarraa hubatan jee yaadu waan waliin argu jirru waan mudadhee keessa jiru waan isinillee mudannoo sana nu wajjin qooddatanii nu waliin ilaaluu jirtan jeetiin abdadda viidiyoo abbaa lama taniin gadhiise agartanii jirtan jeetii yaada viidiyoon sanoo maaliif dalagame eessatti ka dalagamee fi maalirra dhaabbatamee akka dhufe maaltu viidiyoo san kalaquu danda'e waan jawus walii laallachuun barbaade asumaan gaa aanee jaalalaa akkuma gaa ni dhukkubsata jedhanii itti jiran kana ni dhukkuba dhugaadha haa dhukkubu waan kanaas waan hara dhukkuba isaa fidees waliin beeynaa waan irra deebi'ee himuun qabu garuu ammoo milyoon aanee akkamitti biraa deemte milyoonoo akkamitti viidiyoon san dalagame waan jaw walilaaluudhaan echaan dhufee jechuu barbaadeeti idduma tanaan gaa osoon kara biraa isin dabarsin aaneedhaa fi saahibni isaa gadaatuub aanee fi gadaatuub akkuma aaneen dhukkubsateetti achi jira jechuun waan beekamaadha waan isinis quba qabdanii anillee hin argaa akkuma isaan akkuma anis viidiyoota maxxansutti isaanis waan maxxansan waan waliin agarru ijeeti yaada haa ta'u ammoo milyoon maaliif deemte milyoonoo eessa jirti eessatti argamte maaltu manaa oofedha maali jaalalli duraanii sanoo eessa hoteedha dhugaadha irraa kafalee fide wal jaalatan si fuudhu maleedha sitti heerumu maleedha bultiinis bakka hanga har'aan tanaa bultiin isaan lamaanii diigamuu fi ijaaramuu irratti waan isin geessanii agartan jeetii yaada duuba milyoon sanoo maaltu isii mudatee ammaan tana waan jawuu qabadheetiin dhufee jechuudha wanni isii mudatee obboleeyyan kiyyaan duraan dursee kan dardaraati kan dargaggeessaatii fi kan shamarraniitis nama falchaa dhiifamaa waliin waan takkaan isin himuu barbaade isa abbaa manaa qabduu fi isa hin qabnees akkanumatti isa duraan dura ilma dhiiraa tokko taatee intaluma dhalaa takka akkanumatti itti buutee jaaladhee naa taatee bultii irratti dabalannaadhaaf na barbaachiftaa waan jiru takka yaaddanii rakkoo dhufuu fi rakkoo dhufuuf furmaata godhuun dandeenye waan itti seente malee waan kanaaf bal'inatti fuulduratti akkamittiin ibsasii kana mataasii wal dura deebisee jiraachisaa osoo yaadin akkanumatti waan takka bu'uun ulfaata yaada jechuun dhaamsaa qaba ammoo gama shamarraniitiinis shamarran keenya obboleeyyan keenya qaqqaarii dhiifamallee naa godha yoon balleeyse ni balleeyse dhiifamallee naa godha laal niin qaqqabamee siin jee bakka kanatti maaliif yoo jette ilma nama haadha manaa qabu ka ilmaan qabu ka jaarsa qabu shari'aan ilaa afurii hayyamtee dhugaadha shari'aan ilaa afurii hayyamtu garuu ammoo haadha mana isaa kanaahu ikinoomii isiitii fi diinagdee isii jireenya isii ka ittiin jiraachisu guutuu isaa fi akka isiidhaa guute hubattee jirta dhugaadha jaalatte hubattee jirta maaliif bal'inni inni keessa jiruu fi rakkina inni keessa jiru maalirraa quba qabda
shaqlii bifa bichaa ilaaluunis murteessaa mitiin jaa isinis waan kanarraa qusadhaadha warroottan haala mijoon tun goote agartanilleen isiniif barnootaan jaa warroottan waan akkasii yaadaa qabdanilleen irraa ibsirree isaadhaan jaa saniifuu mijoon amma gaa maaltu isii mudatee yoo enne mijoo wanni isin taate aanee haalaan dhukkube aanee egaa haalaan dhukkubee oo dhukkuba isaa kanaaf furmaata tokko hin gooneef wanni takka wanni isii wajji yaaddees hin jirtu wanni isii wajjin qooddattees ta dhukkuba isaa akkuma waliin beeynutti achi haa keenyu wanni takka furmaanni sittiin heerumaa nafuuta hayyee walii galan garuu maaltuutu irra manaa baase maaltuutu isii ari'e maaliif deemte manaa maaliif waan sanoo deemtee dalayde waan jiru jechuudha jaalattee uniu jaalattee wal jaalanna jennee erga walii dhufan maaliif manaa deemti maali wanni isii manaa ofee'oo gaafa inni fayyaa qabu jaalattee haati mana isaatun ammaan tana ba'aas jirti maali wanni isii manaa deemteef maaltu isii sossoose ana viidiyoo sanillee dhiifamaa waliin namoota isiin bira jirtu mucaa isiin bira jirtu maaliif isa akkas gootee jireenya isaa diidee bultii isaa laayitee wali bocoltee hunda garagalchitee booda hara nama fayyaa qabu qajeeltee jechuudha mijoon tun viidiyoo san isaan akka itti dalaganiis akka koomedii akka diraamaa godhaniiti kan inni irraa waraabee jechuudha waan kana maaliif waraabee natti erga inni isii jaalalasiitii fi jaalalasiitiif caalaa osoo hin ta'in waan isiin goote kanaas quba qaba waan ta'eef waan quba qabuu fi akshiin akkanaa kana itti yaadee irraa maree natti ergee jechuudha viidiyoo saniif ifuu gadi hin dhiifne mucaan san wal beeynaasi akkasi dila isaa wal beekumsa akkasi caalaa wajjin jireenya dheeraa waan waliin hin qabne malee wal beeyna isa garuu na dubbisee bakkaan hin jirutti akkasi viidiyoo sanatti ergee viidiyoo sana akkasitti maxxansee jechuudha obboleeyyan kiyya jireenya keessa wal gaagaatanii eega jireenya keessa rabbashamee isa fayyaa qabu laallachuu yookaan ammoo kun isa qallaadha isa gabbataan barbaada yookaan ammoo inni tun isii dabbaan qabne isii dabbaa qabduun barbaada wanni kanaa kun sirrii miti dhiifamaa waliin dhiifamallee kana gaafachuun hin barbaachisu sirriidhaa miti maaliif yeroo isiin huqqina qabdus akkuma huqqina isiisanitti akka gaafa fayyaa isii qabdu san wajjin fuutee jiraattetti gaafa isiin huqqina qabdu sanis ta gaafa sanii yaadattee taarraatiif wajjin jiraachuudha jechuudha gaafa ammoo isiin fayyaa dhabde gaafa isiin fayyaa qabdu san jaalattee gaafa isiin fayyaa dhabde immoo waan akkanaa kana yaaduun waan sirriidhaati mitiin jaa mijoolleen gaa waan takka waan asirra walii hubachuu qabnu jireeyyeetii yaada gaafa inni fayyaa qabu jaalattee eega inni dhibeen kun itti cime irra taa'uu jibbitee maaliif deemte obboleeyyan kiyya mijoo tana anamma mucuma saniinuu waan hin jechuu barbaadee asumaanuu viidiyoo san waraabuudhaa miti isii san achi qabinaan eegin jechuu barbaadee jechuudha mataa isii irraan ka'uu waan dila kana laayitee ammaas kana biraan achi deemtee hayyee kana kana gootee kutte haburuu isii akka isiin amma bira dheeyite sanoo booda akkam godhu ta'e isii waan jirutu akka na dhageeme saniifuu obboleessa kiyya viidiyoo na erguudhaaf galatoomiin sin jechuu barbaada asumaan ammoo mijoo san gadi hin dhiisiniin sin jechuu barbaade adaraa bakka akka qabdisanitti akka irraa waraabdee ragaa baateefitti natti ergite kanatti akkasumatti qabiichuma naan eegin jaa takkanaati obboleeyyan kiyya wanni aanaa mudate kana jechuudha jireenya isaa akkana ganaanteeti waliin laayitee yaraa isarraas taa'uu jibbitee biraa kuttee jechuudha saniifuu gaafa fayyaa wal jaalattanii gaafa ammoo namni tokko irraa miidhame isarraa ta'u isiirraa ta'u gaafa tokko dhukkubsate dhukkubsataa san lafa darbitanii wal biraa deemuu qabdanii jaa mijoon tun kaayoo mucaa kanarraa hin qabdu silaa mucaa kanarraa kaayoo qabaatte arraan tana biraan deemtu jechuudha duraanis kaayoon isii wanni itti dhufteefis bultuma tana laaquudhaa fi jireenya isaa balleessuudhaa jeetii yaadaa jechuudha saniifuu obboleeyyan kiyya qaalii takkanaatiin isin jechuu barbaada ibsumanga kanaan isin kan nu dhufe aanee jaalalaatis baga argee jechuudha waan obboleeyyiitiiti godhe arra baga rabbii isa agarsiise tanaafin dhufe jechuudha baga rabbii isa agarsiise ta durni turtii ta amma harka irratti yanii akka keessa jiru sanittis fayyaan isaatis nafu sanillee ammaan tana waan inni itti deemuudha yaadaa qabu garuu baga rabbiin akkan agarsiisee waan jiru takkaan qabadhee dhufe jechuudha saniifuu obboleeyyan kiyya hanga jirtan jaalalata wal jaalattan jaalala onneedhaa wal jaaladhaa jaalala sobaatiin wal seentanii wal hin jeeqinaa jireenya keessan ka fuulduraa walitti hin dabsinaa imaammata keessan ka fuulduraa wal harkaan facaasina waan jiru takkaan qabaa
ta'u makanaati hanumaan isin beeysa jeetiin dhufee isinitti illee dheereessee dheeriin hin jaamu garuu alhamdulillah garuu egaa baga rabbiin akkana nagarsiise jechuun barbaade inni illee inshaallah irrumaa dubbachuu ta'a waan kana jeetii yaadaa jechuudha anillee amma gama fayyaa isaa ittiin deebi'a haruma san ittiin deemutti jira jechuudha akkumaan dhiyoo tana viidiyoo isaan namana godhanii na dhufan isinii waraabetti illee quba qabdan jeetii yaada hangana lallabu jiruusi waan narra jirus ni beeytan jeeyyaadha saniifuu ammoo ammaan tana mijoo san namoonni agartanillee jechuudha yoo mucaan kun baasuu illee namoonni bakka isin jirtuu fi kana beeytan mijoo san akka gad hin dhiifne mijoo san qabaa jabeeysaadha viidiyoo siinatti erguu bichaadha miti bakka jirtutti qabaadhaati yookaan qaama seeraatiif dhiyeessaadhaan jechuu barbaade hanqa waan mucaan kun itti miidhamee baasiin isa miidhuudhaaf itti baafamte hafalamtutti yookaan isii qabanii hawaalaa irraa buusanii warra isaanii irraa deebisanitti jechuu barbaadeeti saniifuu mijoo sana akka gad hin dhiifneen dhaamsa kiyya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu viidiyoo kana asumaan salaamtaa goolabuun kiyya salaamtaa goolabee irraa fixuu kiyyaan duratti viidiyoo kana sheer godhaa namoonni biraan naagaa jechuu barbaadeeti warroottan isa hordofan hunda biraan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته